ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك مبروك congratulation بقى جمدني إفسشا عند ماكي بقى جمدني أمني بالي sargiin isin ibsishaaf maakii gootan baay'ee tokko namatti tola. Uffata aadaatiin faayamtanii maashaallah baga gammaddan ibsishaaf maakii irra deebisaa mabruuk baga gammaddan. Sargiin keessan maashaallah tabaarakallah guyyaa guyyaan itti fufee akkuma itti fufetti jira. Baay'ee das nama jedha. Simannaan uummata baale sirna maakii fi ibsishaa godhanii haala bareedan simatanii ashilaan biyyaa nafne aadaan biyyaa nafne maashaallah tabaarakallah. Kaayiroo keessatti akkuma nama biyya keenya jiruutitti waa hunda dhiyeessanii jechuudha maashaallah hedduu tokko namatti tola. Uffata aadaatiin faayamanii akka ajaa'ibaa kana bareedanii jechuudha maashaallah. Baga isiddas isin jedhee ibsishaa fi maakii baga gammaddanii gammachuun keessan ammallee itti hafuuf isiniin jenna. Ganaa uummanni Harargellee ammallee simannaa taasisanii simannaan uummata Kaayiroo hedduu tokko namatti tola. Maashaallah uummanni Kaayiroo namoota bultii gaa'ela godhatanii akka nama biyyaatitti waan aadaa waan seera biyya keenya hunda godhatanii wal simatanii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Akka namatti itti fufaa jechuudha. Namni biyya namaa akka aadaa biyyaa waa hunda godhachuusan waan namatti mijoofne namatti fakkaata jechuudha. Uummanni Kaayiroo maashaallah akka nama biyya jiruutitti ashilaa taphatanii waan aadaa arsii hunda gootanii jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Baay'ee tokko das nama jedha jechuudha namatti tola. Simannaan keessan hedduu tokko nama gammachiisa. Baga gammaddanii maakii ibsishaa. Simannaa uummanni baalee baay'ee simannaa waan nama gammachiisu dalaydanii maashaallah ammallee akkanuma itti fufaa gammachuun gammachuu haa taatu zalaqiyaa haa taatu simannaaleen akkasuma namoota gaa'ela godhate kamiifuu simannaan akkuma gammachuu maakii ibsishaa itti fufe kanatti hatta gaafa sirna Aashittii fi Hamzaat simannaa ajaa'ibaa godhanii ashilaa taphatanii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Uffata aadaatiin faayamtanii wal simattanii marqillee akka ajaa'ibaatitti wanni takka nafne jechuudha. Wanti biyyatti silaa godhamu hin hafne siinqillee wanni takka nafne maashaallah hedduu tokko namatti tola jechuudha. Meeshaa aadaatiin meeshaan nyaataa meeshaan uffataa wanni hafe hin jiru aadaa biyya keenya. Biyya Kaayiroo keessatti akka nama Itoophiyaa jiruutitti hojjettanii jechuudha. Hedduu tokko namatti tola jechuudha. Maashaallah jedhee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya YouTube kiyya jalatti argamtan baga jiraattanii hordoftoonni jalqabarraa hanga ammaa hordoftan hedduu galatooma ammallee like share gochuun dagatina. Warroonni haaraa taatanillee welcome baga nagaan dhuftanii isin simadhee jiraasina. Maatii YouTube channel kana ta'a isiniin jedha hedduu naaf jiraadha yoo isin viidiyoon kee like share gochuun dagatina isiniin jedha egaa hordoftoota kee viidiyoon kee kaarraa waa'ee ibsishaa fi maakii مبروك ألف مرة مبروك جنني سرنا قائلة إنساني سمنا أمة بالتين يجورا قربا بالي سمنا عجائبا سمنا قمتشو ماكي بقى قمتني جنني جرا مسرو لمان ببريدو لمان جتشورا ibsishaan baalillee bareedaa maakiin harargellee baay'ee bareedduudha bareedduu lama wal argatanii maashaallah ammallee dachaa horaa bulaa waliin zallaqa wajjin dullooma jennaani namoota gaa'ela ittiin hin ga'iin kaminuu itti haa ga'u yaa rabbi haadha faaxellee dhiifama hordoftoota kiyya haati faaxee yeroo hedduu hin hawwitii jechuudha rabbiin jaarsa gaarii haadha faaxellee haa baasu amma ka itti aanu sargi haadha faaxellee rabbi nu haa argisiisu jaarsa gaarii rabbi haa fiduufi jechuudha ka hanga isa dhuma arri wajjin filatu ka hanga isa dhuma wajjin jiraatu ka isii jaalatu ka isii kabaju rabbi haa fiduufi maaliif viidiyoo isii kana keessatti mee viidiyoo isiin sirbitu kana keessatti mee xiinxala laala eega haga ibsishaan maakii fuudhee kana haa qalladullee baay'ee itti inaaftullee yaa dandeemtee jirti jechuudha. Isiillee rabbiin osoo anillee akkana sargii godhadhee osoo anillee akkana gammadee jetti qalbiin isii rabbiin isillee haa gammachiisu horroota jaarsa argatin hunda rabbiin jaarsa haa kennuufi horroota
hawwii sirna gaa'ila akkanatti osoo sirni kiyyaallee akkana ta'e jettanii rabbiin ittiin isin haa ga'u. Horra jaarsa hin qabne rabbi jaarsa isinii haa kennu. Horra sargii akkanatti sargiin kiyyaallee simatamee taphatamee simannaan uummata biyya keenyatiin gammaduu barbaadu warri jettan rabbi isinii haa gammachiisu jechuudha. Rabbi abbaa manaa gaarii isinii haa kennu. Amma sargii itti aanu haadha faatee yoo heeruma barbaadde rabbi jaarsa gaarii haa baasuu fi ka isillee akkanatti gammaddee namni hundi simatee fi taphatee fi gammaduu rabbi haa taasisuu fi achii walaaltaniin argitanii qaata inaafee qaata jetti rabbiin jaarsa gaarii haa baasuu fi asiin dura immoo isitu jaarsa dalageen horanne maal godhaa jetti amma jaarsa barbaaddina fakkaata rabbiin jaarsa haa baasuu fi dubartiin addan toltu honni dubartiin gariin adda jiraattu fi tarii miidhamte jechuudha miidhamni isii tokko hiree gaarii argataa tokko hiree isaan taane argataa jechuudha hireen tun faalladha. Kanaafuu rabbiin jaarsa gaarii haa kennuufi yoo bultii ijaarracha barbaade ka barbaadu rabbi haa kennuufi ka waliin jiru rabbiin walitti haa mi'eessu walitti haa urgeessu jechuudha. Waa'ee sirna maakii fi ibsishaatirraa dubbadhee baga gammaddanii irra deebisaa mabruuk mabruuk alf alf isiniin jedhee jira. Rabbiin ammallee sirna keessan gammachuu isinii haa godhu jireenyi teessan alaa manaa gammachuu haa taatu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee maatii kana fakkaataa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee hordoftoota kiyyaa nagaan naaf tura.